kan yoo xiqqaate maal jettaniin suura durgartee warra qaraaniiti irra deemanii jiran. Maaliif suuraan kun hedduu jabduudha. Imaamu Shaafii radiyallahu anhu warda rahmatullah alayhi ummata warra sarahaa warreen dabran gaggaarii keessaa caalima guddaadha. Osoo lawlaa haadhi suuraa osoo nuti bismillatan eeyyatu takkitti kana malee rabbiin buusu baate gorsa addunyaaf ni beeksise. Maaliif jennaan gorsa jiruuf jireenyaa qaba, gorsa akhiraa keessaa qaba. Waa afur rabbiin achi keessatti dhaamee achi keessatti ولا سلم الإنسان لمن ما هو نقول في الجرا إلا الذين آمنوا ورا آمنوا تاك إيجا آمنوا بود آمنوا جنيه التاوسون تاني وعملوا الصالحات قاري وجت نجوم آمن دلجني جتشان قوتشان أجر سيسن أكاسيتي مولسان أمتا خنا ملء تواصل بالحق ورا دوغا ولتين مايس سديمي تواصل بالصبر دوغا جزء رتي أمو wanti hedduun ni addooti addunyaan tun soo jiligimsuu dhabuu fi inumaa soo jiligimsuu dhabuu rakkoomi suma khaliqa bisee kanaa obsa keessa diddiisuudhaaf akka buqqee diddiga deebisanii ol gubanii soo arguufuudhaafu gamaa gaman asirra wal gahuun malti obsa sabri qabaachuu qabda jedhanii walii dhaaman jennaan suuraa kana malee osoo rabbiin buusu baate keeyyata dhibbaa fi kudha afur rabbiin quraana keessa buusuu miti takkittiin tun silaa gorsaaf nama geessise amma addunyaan ini rehan ini numaji harma itu jiran kana subhanallah akar obat gorsel kan biya haro bukhana aku jijit dunia ni masih kapan itu mungkin wanin akas je no ledu kan sette namni takoni na so gari da islam man de itu nu beredi gitu oga islam man nu beredi kanati ni muslima ana kana di rodi mal je kan lalu وكذلك جعلناكم أمة وسطا يا ربي سبحانه وتعالى قرآن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أكرم ربي سبحانه وتعالى أمة وسطا يجون أمة قلت الدوغلة أمة الدوغلة اسم قد يجرى ربي سبحانه وتعالى دوبتنا دولتين دبرو تيجي دوبتا الدبرها هذا بابتو دبي بود تفانتو دوبتي سافي دبا ليجي نما لاتا نماتي نما فايدان قمنس تيري نماتي دوبتي نبي الدوغلي سيني يرون نمي الدوغلي سما فيجي جما درغم نكو فيجي جاو سنمبر نمي تورا فيجي تورا دي وسانيس غات كاري واني ورو دوبت تفس ابا اي الدوغلا سخ 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 سودي غولي جيتي فتلك غده ابسي برو كانوا الدوغلا تهو دين كنيا فاساي سنين فلد عايزة ما تدري خنا يا جلال وسط تهو خنا في يرو يتم من تنما ولي جنازة الحمد لله واي من تدينا كم تهو كمنا كم يدينا كم يرد بجرا أنا وندا لفت والجنازة ترى حواس مثل يكون كم تهو كوا نيجي كم تهو كنا وايد له الجنازة لو أنا ترى تولين باب كنا كام تطول فتينا بدو أنت نعمل وايد له هاسوينه أمو ummata wasata iddugala tokko ta'uun barbaachisaadha waan jenneef ayata kana keessa gad dhaabbanne wannoota takka wajjin fudhachuu barbaada jechuudha. Jazakallahu khairan. Quraan waan wajjin holqootu hadiisa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasuul Rabbi alayhi salatu wassalam ihbib habibak jaalalloo kan kee tokko gu jaalattu nama haalaan jaalatu taasisa qabdi tokko hawna likkumatti daangumatti suutuma jaaladhu. فأسى أن يكون بغيضك يوما ما وياتكو نما أتجبتو تهي أركمو نساني ملا فأريو فارو دان قبات ديرو فرمالو مغيول لبت ويارين سيدو مالين جانين سياجسو دندو ركوا ما غيزيو دندو خنافي ونما جالت دانكو مجارد نما أماسيس وأبغض بغيضك نبينا عليه السلام ويا الدلابي جالكو هو يميدي نما جبتي دا قاباتين جبين ميسوت مجيب قاف توكو نما جبتو كون أسا يكون يوما حبيب ويا توكو جال الله خن كيتي أركبون نمالواتي دان قادبرتي نما تخناكا دوبا بنت كيسي هنا الرفسي جتش جاء من قبو هند akka hambifadhu jechuudha
bakka Hambifadhu takkatti jenna namni keenya waggaa walii matu. hambifadhu jedhe. Aboo hambifadhu siin jedhan. Eh. Beekni wanni takka afaanis bee. Deebiinsi. Miila mucucaati. Ni deeffatani. Arraba mucucaati. Deebiin isaan jiru jaa. Maaliif jennaan lafa cabsaa jira arrabni kun. Hambifadhu namaan jettu gidduun tanaaf. Waggaa ati kaatee jecha qabdu hunda diddibu haati. Mee hambifadhu. Nutu sumaaf garraa, nutu sumaaf dhageenya, nutu numa beekna. Mee numa hambifadhu siin jaa. Kana jechuun gaafa walitti araramtan namichi kun nama lubbuu san keeti, jireenya keeti, fuuldura kan kee kanaaf wabii ta'e yookaan gaachana ta'e nama gartee gaafa namni lafa si dhiise, lafaa si kaasu, gaafa namni kopha si baase, ifis si qabu, gaafa namni waa hundi si dhorkate, si arjoomu ta'eeti sheenaan si qabdee jechuudha. Jecha gaafatee hunda itti qaanfatu jechuudha rabba. Jechuudha. Irraa bareeda gabaadha jechuun waan jetti beektaa jiru. Sooshaal miidiyaa kana gubbatti waan akka ajaa'iba na taasistee jechi keenaaf jedhe. Ayyee. Sheeka tokkootitu sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee wanta akka dogongoree. Hoggaa dogongoree akka gartee 50 buuttuun itti bu'an jedhan sanitti itti bu'ee namnee dhaasaa kana namuu wallee gabbaasee haasa'u malee haaraan bahuunsaa gabbaafatee namuu bakka jiru itti hare beekte. Inni san guyyaa tokko deebi'eeti dhaabbilee hojii akka nama ganaa wal harkee waliin salaamnatti kamiin namni gadi dabartaa. Akka nama ganaa wal harkuun teenyetti. Hundi saayiboota. Hundi walitti dhiyaatan. Gurguruu wal kanii wal dubbisuu malan. Imala daawaa keessa. Imala daawaa keessa wal dubbisuu malan. Imala dalagaan adda addaa hojiin adda addaa walitti fiduun waltajjiin adda addaa walitti fiduun afaan qabdu. Oguu wal harkan maal ja'anii. Sababa akka nama ganaa deebi'ee waliin salaamnetti maaliif akkas jettanii jechuudha na dhaga'e jallatti. Namni kun hoggaa wal dhabe wal qusachuutu gaariidha jechuudha. Wakazaalika ja'alnaakum ummatan wasataa ajee rabbi subhaanahu wa ta'ala. Inni itti aanu yeroo takka amma maaltu argama sooshaal miidiyaa kana gubbatti nama tokkootitu nama tokko jaalata. Hoggaa jaalatee margaanii waa faarsaa gosa faaruu irra dhangalaasee akka annamaa haadha jiru maasum akka namtiyyiin kan bargaa nama tokkoon maleekaan jiloonitti faaruu nuti itti gallakkisa. Ilmi namaa tokko keessa jaalatu jira tokko keessa jibbuu jira jechuudha. Adada ati isa faarsituuni gubata beekte. Boolla isaa battee. Hoggaa gubate laal haga ati faarsite san daran arrabsuudhaaf arraba qopheessa jechuudha. Gosa arrabaa osoon hambifannee osoon hambifannee itti buusa jechuudha gosa arrabaa kana itti buusa. Hoggaa saniin laalee namni kun as dubbachuu wal arrabsuu heddummaatee waan tokkotti dubbachuun heddummaatee yeroo kam taane eeggaan dhaabbatee waliin laalee amma namni waa faarsu silaa nurraa xiqqeessanii kadhannaa namni waa faarsu guyyaa namni waa faarsu nurraa xiqqeessu maaliif jennaan alga nama san faarsuun bari hallayyaa bilee gubbaa geessu jira takkaawu nama citaa dura qabee horii tokko horii hogguu gaafarraa mataa baafate harree qabu hogguu daddaban boqqolloo dura kaayan garbuu dura kaayan wayiin qabanii mere takkaawu bar akka waa dura qabaa fitee qabuu daddabe hulaa manaa akka tolna iteeti hatta kola dura dhaabbatee jira bee hoggaa inni mataa akkan olaa naqe hulumaan gittim morma kaayan wannoota faaruu jedhan kana jala faaruu tana sila amantummaan islaamaatu nama tokko faaruun isa biratti amma sooshaal bar addunyaan tun yoo shan akka ta'uu baati miraan ta'uu qabdu addunyaan tun gana shan akka taati yoo mazallaa sallan gaafa tura ijaana taqalatiin wasaa talatiin waqaru balbaciid wanta dirii yoo mul'awai gaafa fagoon dhiyaattee sibiilli dubbatee gabri gooftaate qiyaamaa firratti eegaa jennaan qureeshiin sibiilaa dubbateette yoo dubbisi jaan amma sibiilli kun namni kun agrigoota jira agrigoota hin jiru namni kun shabakaa intarneeta baasee jira hin bananne namni kun lookeeshinaan biyya akkanaa jira bakka akkasii jira amma bakka jiru hunda addunyaan dubbate moo dubbanne haasee jira amma asoo addunyaan shaneessa akka taate walitti dhiyaatte jechuun qaru balbalee jechuun fagoon dhiyaatte jechuun wanni amma Ameerikaatti as keessa jira. Wanni amma Asturaaliyaatti as keessa jirti. As keessa jirti. Addunyaa shanaa taate gaafa qaalicha kana faarsitu shaneessaa keessa jira haaruun daddabe. Namichi kun nama isa dura taa'ee isa faarsu jiru. Isa faarsu jechuudha. Gaafa kan isa faarsu kan ammoo nabi sallallahu alaihi nama gartee namni taa'ee nama faarsu cirrachatti fadhaasa jedhe. Sooshaal miidiyaa kana gubbaa jira sin jiru. Nama cirrachaa ta'u sirriitti hin taane malee as gubbaa jirre nama taa'ee nama faarsee hisaaba baasee daangaa tarkaanfii silaa fuulan naqa. Silaa cirracha fuulan naquu gaarii jechuudha.
faaruu ol kaasanii akka darbanii namni gadiin beekaa goofaan kan kanaa keessatti beeku jira. Maal jennaan siree qaraan naa ijaaru jireenya hundi tun ni jala cabtii gaaftu. Siree qaraan beektaa Siree qaraa. faaruu hanguma ati ajajatti faarsituun boolli qophooytee fi akka jiru. Namni yoo beeku faaruu sarratti hirkisee hangasiin gaajee fi yaadee rabbi isaan ogguun namni faarse. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaa rabbi kun gartee waan isaan beekan tanaan ja'an. Ta isaan hin beekne tanaaf itti beeknu san. Yaa rabbi xiyyanaa araarame tana maarii. Namni kun qulqulleessee nama keessa gufaasee falaatu jakku alallah. Nam tokkollee rabbi irratti qulqulleessanii akka namitti qulqullisa sodaa rabbii qaba nama maasiyatti hin dhiyaatu yoo jedhu. Rabbiin kun barga saatiri waan hundinuu sattaraan waan hundinuu isaa sittiiri beekni. Sittiiri beekamu. Laal sittiiri rabbi nurraa fuudhini girdoo rabbi nurraa kaasini. Adawaan irraa maasiyaa irraa dilii irraa tadhoo isatti ati hojjettee rabbiin si sattaree maaliif kulli ummati mucaafan illa almujaahidiin nabiin sallallahu alaihi wasallam cuftii ummata fayyaa irra dabramuudha. Nama dilii galgala dalagee akka waan dhiirumatti barboo eedan nuti bismillaahi jeelaan dhalaa hangana maarroo jennee bara eedaa akkatti bulle barboo eedan sirkiin akkasumarroo goone bara akkasitti manaa baasnee bara akkana goone nama galtee rabbiinuu dukkana lakkaniitiin mana isaatiin uffata isaatiin isa sattaree uffanni isaa sun isa biraa barree kan kutin ifi deebisee isa sattaree bulchee ganama ifi ifime rabbiin uummata kanaa kanaaf hin araaramu jaan. Kanaaf wanni guddaan jiru faaruu hoggaan qopheessina akkuma matee san faaruun daangumatti namni kun nuti wanni yaadna nama kana akkana yaadna akkasii yaadna akka nuti yaadna haa godhu akka nuti akkasuma haa godhu. Ani bara amma bara bakki dhiiran silaa na dhibdeewu ta duraati namni islaamaa tokko yoo namni isa faarsaa ooles yoo nama rabbiin fattanne taate malee ifirratti hin dhaggeeffatu waan inni ta'eef beeka rabbii fi inni wal beekanii inni hin dararamu. Bakka kanatti wanni na dhibe yoo namni tokko faarfame qaama rakkatu jira. Qaamni rakkatu kun gosa arrabaa qopheeffatee jiru bakka irratti. Gosa arrabaa irra qopheeffateeti haga ati faarsite san daran mul'uj godhee qaceellatti arrabsa. Wanni yaa namni nama faarsu kun xiqqoo irraa xiqqee isaa wanni ni jeef arrabnuun namtichummaan arrabnuun irraa haa xiqqaatu kasaara jira yoo ta'u arrabaa kun. Arraba arrabsa kun haa duraa irraa xiqqaatu arrabnini egaa garumatti dilii itti walirraa xiqqeessinuun barbaadaa waan biraatiif wanni akkana joofan. Jechuun kan kee kanarratti rabbiin quraanumatti amma rabbiin waa hundi isaa gadi wanni yaamatamu tagabbaramu muhaadhaa ta'e awliyaa jinnii ta'e qilleensa ta'e bar lagaa fi tulluu ta'e hundi isiitu rabbitti waa qindeessu rabbi maddii waa qabu shariika rabbii godhu hiriyaa rabbii taa'isu rabbi inni beekaa bara. Yoo arrabaati isatti haqa. Arrabsuun jara san waan barbaachisu malee amma fakkeenyaaf tulluun gabbarina tulluun faayidaan qabdu jiruu jireenya namaa riskii namaa fayyaa namaa wanni isin akka ilmoo isin kennitu akkanuma akkasiin hara galfee jiruu isin kennitu waan akkasiin godhu tulluun gabbarin dhakaan gabbarin jinniin gabbarin mukaan gabbarin jechuun waan haqa godhattu amma. Wahuma kana rabbiin walaa tasubbu alladhiina yad'uuna min duuni illaahi fayasubbu allaha cadwan bigayri ilmin. Hin arrabsinaadhaa wahuma rabbii gadi namni yaamatu san amma namni sun waan itti amane sun dhakayyoo amane tokko dhagaan kun isa biratti jaba. كذلك زين لكل أمة عملهم جيبا. وجين ساي سبرة تما كل من بلدين فروجين يسبرة جبدو تجمعنا نجالا اتيام وان كان نما جلاتو تكايسا لو مسيس يو تبي وان ني جالاتن جلاتو أنت أما الله روان جالا منكم إيجا نيوم مدير عليه الصلاة والسلام جالا كلام ربي قرآن أجر تينو قد بيهان روان جالا منكم كنا ما قصين يو خنا قرآن خيسن كنادي نبي كيسن ربي كيسن كنا يوجي ربي درا دانغا باتني وارث سنتو كناجي غاف وارث سنتو تلمو أصوم بينه ولا ربي الرب سجي بقول ولا لا يتون ربي الربان قبولا ربي الربان قبول سبحان الله قل الله على ربي بكر عرفتون قبضو وان عرفتون قبضو وان سيقول إن قبضو وان سيقول يوتاتي ماله سي أومي سي خلقه أسين سيجيه سي ناكيسه سي أوباسه رزقين هندي
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ربكم قل كل ده وهون درا قل كل ده عربان قبل نمني وعرب سوخي وهم عربان قبل وعربت النبوي نمني وعرب سوخي وهم عربان قبل وانو عربان قبل عربت النبوي خلاص هم بيخاني جربوني معلومة هم بيخاني ربي سبحانه وتعالى هم بيخاني ولا لا سلابي خاني تيم كفرني هم بيخاني ولا لا أنا نعرب سني إذا وان سنة قبلن تنا دوان ربنا كده ربي حكمة كتي ميزانة مهلال وسطية الدولة وميزان تاني ولا لا روي ترابي ربي هلا خنا أكنا بريتة الدولة دي ما راجي وري دابا خامبر أيه وبعد تاوت دراجة كيف سيجرا نيوتو تاوت كنجا خنا كنا قول ينالي يودو بدفع في مقابل دا جيني يسمعني شو مسألة يمكنه أن تكون يودو بدفع في مقابل دا جيني silawaan hedduutu inni waan itti wanna sanu caccabse waadii laqa mata dubbachuu danda'u. Maaliif rabbi tokko jamalee isin muhimmi dubbattan kun maali jedha rabbi keessatti hin beeku jedhee yoo jedhe rabbi keessatti waan rote yoo jedhan arraba biraa kutanii arraba biraa kutanii hikmaa rabbiin akkasitti tolchee dubbisaa mee dubbatee yoo jedhe dubbisaa jennaan ati tana beektee akkas nu goote jedhanii jedhee itti bobbee. Waa irra seeqa waa irra jiru ala siisa dhibeete. Kan akkas waan uummanni fa'aa barcabe jee walitti deebi'anii eegaa walitti deebi'anii jaan وانصروا آلهتكم جانجي بودر بو تمسى ربي خيسني نوت مالو تقدر تاني متي مجرد دمنان نوت تقدر تاني متي ربي خيسني تمسى تاني ينا وندي في ربي تمسى نيجي ترجع جان نموتو ونتي عمل سبرتي جبتو تو نتي أنا أمو وني خابني تيسبتو نمنو عارف نمنو عفقتش نمنو عتكيس نمنو أجيسو برباد أكني بيجا أكمدات akan dicat mada barbaad yeroo hunda inni bakka sitti waan yoo tura malee didde dogongora hanke mazallaata mucaa hanke laal kaameeraa murakkab sirra godhe yoo nama akkaan sitti dhiyaatu dalay dubana keetii maan ta'e irra kaameeraa dalagatee osoo niifi mucaa hanke harkate halkanii guyyaa irratti dalaga namni ammaas kitaaba rabbii kan hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka waan takka haaruu gaariin dubbanne arrabumaan cabsuu xiqqeessi diri ajeessi fokkisi akka waan jee kitaabne kanuma barsiisu kanuma qabatee fi guddaa. Waan na ajaa'ibsiise. Arra viidiyoo ta'u gidduu nyaatan sana dura guyyaa tokko dura makiinaa takkaatu sheeqaama watani. Bitamee geeffame. Makiinaa san namni gartee yaada bocee waan qabus itti baasee haqabus baasisiisee hojii san karaa qabsiisee hanga galma geessutti oofe saayiba keenya jajjabaalee ture jechuudha. Amma sooshaal miidiyaa gubbatti maal arganii beektaa? Amma galgala makiinaan dadhufte san namuu footoo takka harkatee leenca keenya goota keenya jaanii namni waa barreessu ol darban barreessu beekte warri dhukkuma qabu itti ka'e dhukkubni. Akka namaa keenyaaf amma gaafa dura reetii ta'e beektaa horii guudhaa haawwir gootee gaafa ana keessa dho'ite. Akkana shilja. Kana deemu olaalee akkana shilin jiru akka waan mataa keessa dhawamee dachiin itti golgoloote kun waa katabatu eegale. Rakkatee rakkoo keessa kutee waan hin beekne keessa seera. Maalumaan furgaafne. Waan hin beekne. Wooma kana ajeessuuf wooma kana eegsii irra kaa'uudhaaf lapha'uu qaba. Lapha'ee bar waan hin taane keessa seenee wanni hin bar namni waa faarsisan illee nurraa xiqqeessaa jiruuf. Waan akkanaa jiraa Hawaa arrabsu kanaatu rakkatee kasaaraa isuma kana laal namni tokko waan faaruu biyya dalage rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni faarsa nama sana. Faaruu isaati hojii isaati illee rabbiin galata galchaa fi qiyaamaa illee. Namtichi immoo akkanatti waan hin taane keessa seenee waa arrabsu. Waan hin taane odeeffannoo walaa takku maalee lakka ilmu jee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waan hin beekne dubbatin jechuudha. Barbaadin faanaan qotin maali jechuun waan barreeffama rabbiin egaa waa hunda eegee naamusa kan namaa kan eegu aaraan namaa hunda beektaa ribaan gosa torbaatamii wayii qaba nabiin sallallahu alaihi wasallam gosa torbaatamii wayii sanarraa irra xiqqaan isaa haadha ofiitii wajjin namni haadha ofiitii wajjin sammuu kana keessatti amma namni kun nama biratti mashaayir nama akka waantu namnummaan haadha ofiitii wajjin rakkoo. Ani sodaadha hadiisa kana gidee ni muu ribaan ma inni arba ribaa jedhanii egaa hadiisa kana dubbatan bakka haadhaa sanatti qunnii sodaadha. Mee akkamiin jechuun hoggaa dubbatu amma hoggaa dubbatu kana bari coraan kiyyoo kun suuraan takka akkatti galtee na keessaa namni haadha ofiitii wajjin
waan jaartii irraa barbaadu jechuun Irratti irra xiqqaadha jedhametti ilaalama. Ammoo wanni mashaayir nama ta'e akka soor nama godhu kana irra guddaan garuu irra guddaan naamusa namaa. Amma naamusa namaa cabsuudhaaf jecha namni halkanii guyyaa lafee hirriba dhabee haasidummaan guuttee irdii namaa namni wannummaa nama kaafneefi yoo inni dubbiin galtee inni kun faasi kun dinaba fata bayyanu dubbiin dharaas itti gaafa dhufte adda baafattu malee dubbachuuf namni malaan aanboo haara dubbiitii akka waan jiru fakkaata. Yoo waa itti himteewu hin himin ji'een natti meetii qooyi mee jeeti gaafa duraa qarneen gaafa qabaa jechuu kana namichi akkana abolu gaafa na dubbattee yookaan immoo hin dubbatinii jennaani aboo jeeti akkamiin namni hundi qarneen gaafa qaba jechuu kana namni hundi akkamiin bareennaan hatti himan kun achi deemee as deemee itti rakkatee bohogee boodarra gosa tokko seeneeti zulkarneeni gaafa qaba jeje. Raabasa ilaallee gosa keessatti zulkarneeni gaafa qaba. Uummanni keenya gaafa duuka tolootaa keessatti hoggaa himan buqqee haasa namni haasa tolchaa dhugamii gaafa dura achi firiin haasaa sun achi jirti jedhan bakka sana. Zulkarneeni gaafa qabaa kana dhageessi jedhisitu achi fuutee magartee namni hundi haasa gaa itti waan dhibate facaafataa wal gaa'e ogguu haasa hojjaa jiru. Zulkarneeni gaafa qaba jechuun namni hundi buqqee jirti. Buqqee haasa irra gurgurtaa dubbate jedhi dubbata. Dubbiin nama tokko afaanii baate. Ilka soddoma keessaa gabbaate gurra nama soddomaas hin biyya. Ati dubbii takka eenyuuf jedhu abaluu jedhu sirraa kaatee dubbiin tun deemtee yoo sooshaal miidiyaa kan argeessu sanuu waraabamtee teessee zaman ammaan tana hanga wanni tun viidiyoon tun deemtee deddeebitu ati duutee duniyaa kanarraa deemtus wanni sun maasiyaa yookaan xiqqeenya namaatiif nama arrabsuuf nama xiqqeessuudhaaf gaafa ati laffaatu wanni sun hanga deemtu hunda ati maal taata? Salphachaa ta'uu danda'a. Diliin sirra akkatamaa deemtee. Sheer qabda diliilee sirreessa. Mee amma namni addunyaa kanarraa dhume